Yoyyaa jennaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa nageenyi isin badhaadha. Hadda qophii teennaa soraatiin keessummaa haaraallee miti. Qabannee isin dhiyaanneerraa keessummaan kenna Faajjii Caalaa jedhamu yeroo hedduullee dhufaneeranii baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Tole mee hadda waan irratti sorruu dhiyeenya kana akka Oromiyaatti jechuudha hooggansa olaanaa fi leenjiin kennamaa ture. Mee barbaachisummaan leenjii kanaa maali rakkinna? Baay'ee gaariidha galatooma. Egaa akkuma beekamu biyyi keenya jijjiirama keessa erga galtee erga jijjiirame egalee waggaa lama ol lakkoofsiseera. Adeemsa kana keessatti paartiin badhaadhinaa haaromsa gadi fagoo gaggeessuudhaan gara paartittis gara moggaasa haarii paartii badhaadhinaa jedhutti dhufuudhaaf adeemsa baay'ee keessa bu'aa baay'ee keessa darbee jira. Jijjiirama kana keessatti milkaa'inoonni hooggansa paartii kanaatiin dhufan hedduutu jiru. Qormaatileen qunnaman illee baay'ee jiru. Kanaafuu amma wanti kaayyoon ijoon leenjichaa maalidha? Hooggansi adeemsa jijjiirama irratti hubannoo wal fakkaatu akka argatu jijjiirama kana keessatti qormaatileen qunnaman maali? Akkamitti furamanii qajeeltowwan badhaadhinaa illee maali? Kan jedhu gara fuulduraatiif illee kaayyoowwan gurguddaan badhaadhinni akka paartiitti qabus maali kan jedhu irratti akka waliigalaatti adeemsa isaatti adeemsa jijjiiramaa kana keessattis adeemsa siyaasaa biyya kanaa walumaagalatti haaromsa wajjin wal qabatee jiru keessatti bu'aa bayii turan irratti hubannoon cimaan akka uumamu hubannoon cimaa sadarkaa nam tokkotti uumamu sadarkaa hooggansa tokkotti uumamu qofa osoo hin taane sadarkaa tokkummaa hooggansaa uumu irratti hubannoon akka uumamu hooggansi ilaalchan akka tokkoomu falaasamaan akka falaasama yookiin immoo yaadama ida'amuutiin akka tokkoomu walumaagalatti kaayyoowwan badhaadhinaa imala badhaadhinaa irratti akka tokkummaa ilaalchaa gonfatu gochuudhaaf kan qophaa'e jechuudha. Kanaan wal qabatee akkuma beekamu burjaajiin tokko haaromsa keessa jira, jijjiirama keessa jira. Burjaajiin tokko turaniiru. Burjaajii sana keessaallee hooggansa akka qulqullaa'u. Kanaafuu qulqulleessuu yeroo jedhamu tokkummaan akka uumamuuf namoonni iddoo adda addaa dhaabatan illee ni jiru. Burjaajiidhaan raafaman illee ni jiranii. San irraa qulqullaa'u akka hooggansa badhaadhinaatti barbaachisaa waan ta'eef burjaajii adda addaa hololaanis haa ta'u dhimmuma keessaatiin haa ta'u dhimma adda addaa sababa adda addaatiin uumaman qulqulleessuun isa tokko jechuudha. Qormaatilee keessa darbe illee maal? Qormaatilee qabatamaadhaan qormaatileen keessa darbarre kan kanaa jedhamee sanneen irratti hubannoon gahaan akka uumamu akkamitti akka furaman hooggansa badhaadhinaatiin qormaatilee sun akkamitti akka furmaata argatan akka hubatu gara fuulduraatti illee waan dhufuu malaniif akka of qopheessu walumaa galatti dandeettiin raawwachiisummaa hooggansa paartii badhaadhinaa akka cimu biyyattiinis akkamitti akka ceetu waan agarsiisu qormaatilee irra darbanii irra aananii akkamitti akka injifachuu danda'amu hooggansi hubatee sadarkaa raawwachiisummaatti bakka jiru hundatti gahee isaa akka taphatu gochuudha jechuudha walumaa galatti. Bareedaadhame akka kanaan dura turetti ijaarsa paartileen ta'e ijaarsa biyya kanaa keessatti rakkoo adda addaatu ture gaaffii adda addaatu ture akka ijaarsa biyyaalletti akka ijaarsa paartiilletti paartiin furmaata waaraa fideen jiru biyya kana keessatti badhaadhinni garuu rakkoolee turan adda baasee furmaata waaraa fi qoricha argateera. Furmaanni inni argatee fi qorichi inni argate kun maalidhame akkamitti ibsama? Baay'ee gaariidha. Egaa akka waliigalaatti badhaadhina warra kaanirra humnoota siyaasaa biyya kana keessatti kana dura turanillee ammallee jiranirraa adda kan godhu saayinsiidhaan of ijaaruudha. Haala qabatamaa wajjin deemuu danda'u isaaf of qopheessuu sanaaf immoo beekumsa addunyaa beekumsa biyya keessaa waliin qindeessuun fayyadamuu akka waliigalaatti kuni adda godhaa jechuudha. Bakka tokko naannuma tokko dhaabatee rakkoo iddoo tokkotti uumame
bakka wayiitii furmaata bakka wayiitii irratti fe'uu yookiin immoo impoos irratti gochuu osoo hin taane rakkoon sun akkamitti haala qabatamaadhaan furamuu akka danda'u paartii akkaataa sanaan qorannoo irratti saayinsii irratti hundaa'ee bu'uureffamedha jechuudha. Kana wajjin wal qabatee egaa akkuma paartilee kaan keessatti waan hin baramne tokko fakkeenya paartilee 60mootaa keessa uumaman kaasuu dandeenya. Paartilee gara bitaa yookiin immoo lefti kan jedhaman ijaarsa akkasiitiin deemaa turanii sooshaal maarkist leenist kan jennu jechuudha. Isaan deemaa turanii kaan illee liberaal jedhanii duudhaa biyya kanaa ijaarsa paartilee keessatti imaammata paartilee keessatti duudhaa paartilee keessatti haammachiisuun hin turre jechuudha. Warrumta maallee kaan immoo sabboonummaa finxaalessummaa irratti hundaa'anii deemanii waan hunda haala hunda galeessa ta'een laalanii xiinxalanii waan saba hunda baasu tarkaanfataa ta'e osoo hin taane waan dhimma murtaawaa irratti hundaa'een paartii hundeessu yookiin immoo hin fe'uu jechuudha gara biraatti fidanii. Paartilee gara lixaa jiran haala isaanii ilaalanii paartilee gara bahaa jiran liberaal sooshaal kooministi maal jedhamu kun jiranii isaanumarraa waa'ee fudhachuu haala qabatamaadhaan wal simsiisuu dhabu. Kanaafuu adda kan godhu tokko kanaan haala ijaarsa paartilee kana dura turanii ammallee jiran morkattoonni illee yookiin mormitoonni illee kan ittiin deeman irraa waan adda godhu ida'amuudha jechuudha. Ida'amuun immoo akkuma beekamu yaaduma biyya kana keessaa maddee jechuudha. Yaada biyya kana keessaa maddee yaaduma duudhaa kana dura nuti qabnu. Duudhaa immoo ittiin injifannoo adda addaa galmeessaa turre sirna nuti ittiin hawaasa illee ijaaraa turre siyaasa illee dinagdee illee akkasumatti ittiin geggeessaa turre. Ida'amuu kan jedhu duudhaalee baay'ee duudhaadhuma biyya kana keessa jiru sirna gadaa wajjinis sirriitti wal qabatu keessaa kan bocame. Home grown kan jennu jechuudha. Of keessaa yaada of keessaa maddisiisuu yaada biyya tokko keessaa maddisiisanii biyyuma sana keessaa maddisiisanii even addunyaaf illee akka ta'uu malu agarsiisuun isa tokko jechuudha. Sana immoo yaada tarkaanfataa fi yaada mo'ataa ta'e sadarkaa ida'amuutti bocanii akkaataa sanaan baasuun adda godhaa jechuudha. Kanaafuu utubaan paartii badhaadhinaa tokko yaada biyya keessaa madde ida'amuu jedhamu akkaataa sanaan bocuu danda'udha. Kan biraa immoo akkuma kaasuu yaale gar tokko qabachuu paartileen giddugaleessa ofiin jedhanis giddugaleessa tiipikaalii giddugaleessa osoo hin ta'in gar bakka wayii dhaabatu fiinxee wayiirra dhaabatu warri fakkeenyaaf amma raayit and leeft jedhamu jechuudha. Siyaasa keessatti yeroo baay'ee extreme right warri jedhamanis warri sabboonummaa saba chauvinism yookiin immoo exclusionist kan jedhamu ilaalcha akkasii kan geessan illee ni jiranii kan hammatu hin jiru jechuudha. Kan siyaasa moggaa yookiin immoo siyaasa moggaa yookaan immoo siyaasa akka malee isa kan miidhu isa kan balleessu fudhachuudha malee giddu galeessan siyaasa center politics jennu kana jechuudha. Center politics baay'ee murteessaadha jechuudha. Siyaasa gidduu jechuun maali? Garasittis waan harkisu ni jira, garanattis waan harkisu humnoonni harkisan ni jiranii. Humnoonni fakkeenyaaf biyya kana keessatti maqaa tokkummaatiin gostokkee tokkummaatu gostokkee jechuudha. Tokkummaa gostokkeetiin socho'an illee ni jiranii. Humnoonni immoo maqaa sabboonummaatiin socho'an illee ni jiranii. Isaan kunniin siyaasa gidduurra jiran jechuudha. Siyaasa gidduurra jiran jechuudha. Kanaafuu paartiin badhaadhinaa siyaasa gidduu maali rakkoon tokkummaa gostokkee kun ilaalcha jirtuun dhuguma immoo tokkummaa ni barbaachisa ni barbaachisa. Garuu tokkummaan akkamitti barbaachisa kan jedhu giddugaleessummaadhaan ilaala jechuudha. Giddugaleessummaadhaan. Warri sabboonummaa irratti immoo siyaasa finxaalessummaa dabalanii oofan immoo maal? Sabboonummaa ni barbaachisa ni barbaachisa. Garuu akkamitti barbaachisa? Akkaataa finxaalessummaa bifa finxaalessummaatiin itti dhimma ba'an osoo hin taane giddugaleessummaadhaan. Siyaasa giddugaleessummaa jechuudha. Center politics. Tokkummaan biyya kanaas jiraachuun biyya kanaas barbaachisaadha jedhee amana. Garuu immoo humnoota moggaa garanaa fi garasii dhaabatanii biyyi kun waanuma barbaadan sila fakkeenyaaf immoo humni tokkummaa biyya kan biyyan barbaadu. Garuu immoo haala qabatamaadhaan
tokkummaa gosokkee waan ta'eef akka biyyittiin baddu godhu jechuudha. Humnoonni sabboonummaa finxaleessummaa sabboonummaan barbaachisaadha. Mirgi sabaa barbaachisaadha. Mirga barbaachisaadha. Suni fudhatama. Garuu immoo mirga sabaatiif jecha biyyi baduun hin barbaachisu. Mirga sabaa akka malee dhaadessuun saba sanaa waan deebuu qabu qabsaa'u giddu galeessa dhaabatanii jechuudha. Warra kaaniifis qabsaa'u nuufis haa deebuu abaluufis haa deebuu. Kanaafuu gaaffii wal fakkaataa qabna. Gaaffii garee gaaffii mirga dimokiraasii wal fakkaataa qabna jedhamee bifa walii galchuun deemaa jechuudha paartiin badhaadhinaa. Kanaafuu siyaasa giddu galeessa yookiin center politics kan jennu akkasitti hubanna. Kan biraa obbolummaa. Obbolummaa wanni paartiilee armaan dura turan ammallee jiran hedduu keessa hin jirre duudhaa obbolummaa kana jechuudha. Duudhaa obbolummaa kana. Fakkeenyaaf gaaffilee jaatamoota keessa sirriitti bahanii mul'atan duraan illee jijjiiran jaatamoota bara 1960 booda sirriitti bahanii mul'atan gaaffilee lafaa, gaaffilee dimokiraasii fi gaaffilee sabummaa kan jedhan jiran jechuudha. Kunniin rakkoo mataa isaanii gaaffileen kun ka'uun isaanii rakkoo miti. Dhuguma gaaffiin kun ka'uudhaaf bu'uura gahaatu ture jechuudha. Akka kaan wanni godhu sababni gahaatu ture jechuudha. Haa ta'u garuu yeroo gaaffii kana kaasan gaaffileen kun duudhaa obbolummaati waan walitti hin hidhamneef haala waaraa ta'een akka hin furamne godhanii jechuudha. Kanaaf dimokiraasii fakkeenyaaf gaaffilee dimokiraasii ni gaafatu garuu immoo ofii isaanii warrumti gaafatan sadarkaa paartiis gurmaanii warri gaafatan ofii isaaniiyyuu dimokiraatawaa hin turre jechuudha. Dimokiraatik kaalcharii hin qaban ture ofuma isaaniiyyuu. Kanaaf maqaa dimokiraasii immoo ofitti moggaasu yookiin immoo maqaa tokkummaa, maqaa walqixxummaa, maqaa bilisummaa jedhu ni fayyadamu jecha san ni fayyadamu ofuma isaanii immoo bilisummaa kan warra kaan irratti dhiibbaa geessisaa turanii jechuudha. Bilisummaa haammataa hin turre jechuudha. Walqixxummaan isaan jedhan ofuma isaanii qofatti obbaasanii of ilaalu malee warra kaan wajjin walqixxummaan kan koo fi walqixxummaan garee kaanii immoo akkamitti ilaalamaa kan jedhanii obbolummaadhaan namni kaanis hogguu miidhamu anis akka miidhametti ilaalaa jedhanii akkaataa sanaan walitti hidhuurratti rakkoo guddaa ture. Kanaafuu obbolummaan baay'ee murteessaadha jechuudha. Ammoo siyaasa ammayyaadha. Obbolummaa jechuun tokko hamileen dhala namaa obbolummaa irratti waliin jireenya irratti kan hundaa'edha jechuudha. Dhalli namaa wajjin jiraata. Eessattuu haa jiraatu. Biyyaan isaa daangeffamu. Biyya keessattis gareen adda addaa jiraatu. Dhalli namaa waliin jiraata. Jiraachuudhuma dhala namaa kana iyyuu rikognaayis gochuun. Kana gochuun immoo maali? Gaaffii isaallee hubachuun, rakkoo isaallee hubachuun. Kan keellee kan isaa sana hubattee kan keellee akkasii hubatu gochuun obbolummaa irratti hundaa'a waan ta'eef obbolummaa kan jedhu firaaterniitii kan jedhu waan paartilee kaan keessatti hin mul'anne abadan hin yaadamne jechuudha. Ammaan tanallee waan argaa jiru paartilee kaan keessaa wanti kun kan dhabame jechuudha. Kanaaf kanatu haphee ta'ee giluu ta'ee gaaffileen kuniin gaaffii sabaas gaaffii nama dhuunfaas haa ta'u wal hubannoodhaan akka dhala namaatti obbolummaadhaan gaaffileen dimokiraasiis gaaffileen sabummaas akka sabaattis jechuudha. Akka sabaattis saba koo qofaaf otoo hin taane sabi kaanis maal dhabee akka sabaatti inni ilaalu ta'e jechuudha. Isa inni ilaalu sana immoo inni dhabe sun akkamittan tumsa obbolummaadha waan ta'eef akkamitti tumsinee gargaaree gaaffiinsaa akka hiikamuuf godha kan jedhu sabummaa gaaffii sabummaa akkaataa kanaan haala waaraa ta'een furuuf hojjetaa jira jechuudha paartiin badhaadhinaa. Gaaffii sabummaa gaaffii dimokiraasii illee wal hubachuudhaan obbolummaadhaan mirga ni gaafadhuuf inni kaanis akka mirga sana qabaachuu malu akka qabaachuu danda'u akka qabaatus immoo beekamtii kennuudhaan gargaaruudhaan akka itti wajjin deemuu danda'ama. Kanaaf as keessatti ilaalamaa jechuudha. Inni kan biraa mul'ata jechuun biyyi kun akka paartii kanaatti akka paartii badhaadhinaatti biyyi eessa geessee arguu barbaadna mul'ata badhaadhinaan biyyi kun badhaatee arguuti jechuudha. Gama hundaanuu gama siyaasatiin dinagdeedhaanis hawaasummaadhaanis waliin jireenya addunyaa keessatti waliin jireenya biyyoota adda addaa wajjinis sadarkaa addunyaatti jechuudha. Biyyi kun akkamitti wajjin jiraate karaa nagaa fi tasgabbii obbolummaa qabuun waliin jiraate waltumsaan waldeeggarsaan waliin jiraatu badhaadhii hunda galeessa siyaasaanis dinagdeedhaanis hawaasummaanis mirkanaa'ee jiraatu mul'ata jechuudha. A vision by itself mataan isaattuu mul'ata jechuudha badhaadhinni kun. Kanaafuu kunniin utubaawwan kun utubaa badhaadhinaa keessaa isa tokkodha.
Kabiraa ce'umsa dhalootaa kunillee akkuma armaan dura jedhe sana ilaalcha siyaasni akkaataa siyaasni biyya kana keessatti ilaalamaa ture. Kaalcharii siyaasaa ni ceesisaa jechuudha. Kun immoo maal fidaa karaa biraa political transitionii kana fiduudhaa fi dhaloonni cehuu qaba. Ilaalcha siyaasaa kana dura ture. Aadaa siyaasaa kana dura ture. Keessaa cehuu qabaa jechuudha. Dhaloonni amma sadarkaa umuriitti osoo hin taane ilaalcha sadarkaa ilaalchaati jechuudha. Ilaalcha jaatamootaatiin hanga yoonaa hoogganamna biyyi kun hanga yoonaa kan hoogganamtu rakkoon siyaasaas kan uumamu tarii akka itti furamullee akkaataa waarawaa hin taane akkaataa sustainable ta'ee biyyi kun itti fayyadamuu dandeessuun hin turre jechuudha. Furmaannis akkaataan itti adeemamu ilaalchi jaatamootaatiin. Boci siyaasaa dhumti biyyi kun fakkeenyaaf ilaalchi yeroo tokko sabboonummaa irratti hundaa'ee deemu sochiin kun bu'uuraan saba jechuu waan gaarii yookiin gaaffii garee yookiin gaaffii sabaa waan gaarii fudhatee garuu akkaataan siyaasa saba irratti hundaa'ee itti adeemaa ture rakkoo baay'ee qabaa jechuudha. Kanaafuu kunniin hundi siyaasa jaatamootaan booda dhaloota irratti bocamaa dhufe sana hambisuudhaan dhaloonni akka politikaal wanni isaa jijjiiramu attituudiin isaa aadaan siyaasaallee akka jijjiiramu gochuudhaan jijjiirama biyyaa ce'umsa biyyaa mirkaneessuu badhaadhina mirkaneessuudha jechuudha. Bareedaadha mee gara gaaffiitti aanutti ceenaati. Qormaatileen jijjiirama kana keessatti turanii jiranii mul'atanii jiranii qormaatilee kana badhaadhinni akkamiin keessa ce'e gara fuulduraattis hoo akkamiin keessa ce'e? Egaa beekamaadha. Akkuma beekamu qormaannoo jiraate malee namni hin jiru. Sadarkaadhuma yaadaatoo ta'e qormaannoo jiraate wanni kontiraadigtis godhu tokko yoo jiraate malee jiraachuun humti gayyuu hiikaayyuu godhatu jechuudha. Garuu qormaata akkamitti itti fayyadamna akkamitti qormaata laallaa kan jedhu murteessadha jechuudha. Qormaanni yeroo hunda si balleessa si miidha yoo ta'e qormaata akkasitti maneeji gootu sun sirrii miti jechuudha. Si miidha yeroo hunda si miidha kaayyoo keessa hirkaa kuffisa yoo ta'e akkaataatti qormaata itti ilaalte sun ilaalamuu qaba jechuudha. Maneeji gochuu jechuudha qormaata chaalenjiiwwan adda addaa ni uumaman yeroo adda addaa biyya kana keessatti chaalenjiin dhabame hin beeku garuu chaalenjii akkamitti maneeji goonee carraatti jijjiirree haala kireetiiv ta'een hawaasa ceesifnaa siyaasa illee haaromsinaa kan jedhu irratti rakkoo guddaa ture jechuudha. Irra deddeebi'uudhuma wanni asitti kaasuu barbaadu haalli qormaanni itti maneeji biyya kana keessatti qormaan adda addaa yeroo uumaman rakkoon adda addaa yeroo uumaman siyaasanis diinagdeenis waan akka gama adda addaatiin bifuma wal fakkaatuun jecha adda addaa fayyadamanii qofa itti adeemaa waan turaniif rakkoon biyya kana keessaa fagaachuu yookiin immoo biyyi kun rakkoon sun uumamu malee rakkoo sana keessaa baatee sila tarkaanfachuu hin dandeenye jechuudha. Tarkaanfachuu akka dandeessutti rakkoo furaa hin turre jechuudha biyya kana keessatti. Haa ta'uutii qormaatileen jijjiiramni kun erga eegalees qormaatilee gurguddoo jiru. Gurguddoo qunnamee jechuudha. Qormaatilee gurguddoon akka qunnamanis immoo duraanis ni beekama. Gurguddoon qunnamaniiru rakkoon siyaasaa. Fakkeenyaaf akkaataadhuma nuti jenne sanaan haaluma siyaasaa jaatamootaa giddu galeessa godhateen rakkoon haaromsi yeroo dhufu counter revolutionary activity waan akkasii sochii akkas fakkaatuun faallaa sanaan duubatti deebisuudhaaf humni keessaayyuu aangorraa ari'ame kun bakka adda addaatti humna adda addaa ijaaruudhaan bobbaasuudhaan humni jijjiirama hooggansi jijjiiramaa kun biyya kana hoogganuu akka hin dandeenye agarsiisuudhaan isaa ta'uu dadhabsiisuudhaan agarsiisuudhaan gama propagandaatiin hin danda'u jechuutiin isaa ta'uu waan adda addaa qormaan adda addaa bakka adda addaatti sabaaf saba walitti buusuudhaan amantaadhaan walitti buusuudhaan sabootaajii diinagdee irratti tajaajila dhaabbilee tajaajila kennan adda addaa waan adda addaa irratti sabootaajii adda addaa hojjechuudhaan kunneen hundi uumamanii turanii jechuudha. Rakkoo guddaatu uumame. Kana keessaa akkamitti baanee paartiin kun akkamitti hooggansi kun akkamitti kana keessaa ba'e tokkoffaa ammallee obsaa fi silaa akkaataa isaan barbaadaniin deemuu dhabuu akkuma siin jedhe biyya kana keessatti rakkoo furuudhaaf bifuma wal fakkaatuun deemaa turanii humnoonni kana dura biyya kana bulchaa turan. Yoo mormiin yookiin namni shakkan yookiin faallaa koo deeme qaamni jedhanii tokko yeroo jiru tarkaaffii humna
tarkaaffii maqaa seeratiin illee nama sana mirga nama sanaa sarbuudhaan itti deemuu jechuudha. Akkaataa sanaan deemuu dhiisu dimokiraasummaa irratti istiik gochuudhaan jechuudha. Paartiin badhaadhinaa dimokiraasummaa irratti istiik gochuu keessaayyuu ida'amuudhaan humni rakkoo adda addaa uumanii fi uummanni adda addaa akka ta'an uummanni bal'aanii fi humni rakkoo adda addaa uuman adda addaa akka ta'an ilaalcha ida'amuutiin. Murni biyya kana keessatti rakkoo uume dhiibbaa adda addaas hacuuccaa adda addaas uumaa ture saba kam keessaayyuu haa ba'u murna malee saba sana akka bakka hin buunetti agarsiisuudhaan. Sabaaf immoo akkuma eenyuufiyyuu hojjetamu dhala namaa kamiifiyyuu hojjetamu saba silaa akka murni tokko barbaadutti saba baluu jibbee maal ta'e akka jedhamu ka barbaadan osoo hin taane saba kamiifuu walqixaa akka hojjetu walqixxummaan akka ilaalu gochuudhaan obsaan walqixxummaa sana immoo agarsiisuudhaan haala qabatamaadhaan immoo dirree siyaasaa bal'isuudhaan miidiyaan illee bilisummaa kan jedhamu kan silaa nuti barbaadaa turre kana dura qabsaa turre sun lafa akka qabatu gochuudhaan gama sanaan injifannoon silaa duubatti akka hin deebine gochuun danda'ameera. Kanaafuu qormaanni gama sanaan jiru akkaataa sanaan irra aanamuu danda'ame. Walumaa galatti qajeeltowwan ida'amuu ni jedhanii qajeeltowwan ida'amuutiin hoogganamuun qormaatilee kana akka injifannu nu godhanii jechuudha. Kabiraa immoo ilaalchumti piraagmaatizimii jedhamu kunillee ida'amuu keessatti kan ilaalamudha. Innillee qajeeltoo tokko jechuudha. Piraagmaatizimii jechuun roga tokko dhaabatanii qofa rakkoo hunda furuu hin danda'amu yookiin immoo rakkoodhuma yeroo adda addaatti uumaman roga adda addaa dhaabatanii ilaaluu jechuudha. Rakkoo yeroo adda addaa uumaman carraa dhufanis immoo carraa dhufanis bakka adda addaa dhaabatanii ilaalu bakka tokko qofa dhaabatanii ilaaluun rakkoodhuma sana akka nu bandelee nama godha jechuudha. Falatti rakkoo sana furtullee akka argannis godha jechuudha. Kanaafuu carraa waan tokko fidee dhufuttis fayyadamuudhaaf iddoo silaa dhaabatan sana jijjiiranii haala isaa ilaaluun murteessadha. Faayidaa inni qabu jechuudha. Iddoo jechuun maal iddoo jijjiiruu jechuun maal faayidaa inni kontekstuwaalii haala qabatamaa biyya keenyaa wajjin haala qabatamaa naannoo Oromiyaa ta'e maal fida maal faayidaa wanti kun qabu jedhanii ilaaluudhaan faayidaa isaa irratti bu'aa inni fidu irratti hundaa'uudhaan piraagmaatik haala ta'een rakkoolee ilaaluun rakkoolee qormaatota uumaman akka furamu akka irra aanamu taasifameera jechuudha. Fakkeenyaaf koronaa wajjin wal qabatee amma koronaan sadarkaadhuma addunyaa irratti yaaddoo guddaa fidee ture. Yaaddoo fi carraasaa yoo madaalle yaaddoon ni caala jedhameetu xinxalame yaaddoo inni fidetu caala carraa inni fiderra jedhameetu ilaalama. Haa ta'u garuu haala biyya keenyaatiin yoo ilaalle carraan inni fides haala biyya keenyaatiin wal qabate carraa inni fides yaaddoo ta'uusaa sana akka inni uummata yaaddessine nagaa uummata bal'aa irratti yaaddoo guddaa hin taane ittisuu karaa hamma danda'ametti humna barbaachiseen moobilaayiz illee godhanii bifa tumsaatiin illee gama dippiloomaasiitiin illee rakkoon kun akka uummata miine dhibeen kun akka uummata miine gochuudhaaf gam tokkoon xiyyeeffannaa guddaadhaan hojjetame. Gama kaaniin immoo waan silaa rakkoodhuma jedhamee rakkoodhuma isaa sana furuu irratti yeroo fixatu hin taane maalinni immoo carraan achirraa argamullee jedhamee carraa gara rakkoo fide sana gara carraatti jijjiiranii carraa sanaan immoo waan silaa hin hojjetamne waan silaa osoo koronaan hin jirre hin hojjetamne fa'a hojjechuun qormaata sana tiraansfoormii gochuu jechuudha. Rakkoo sana chaalenjii sana tiraansfoormii gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf duraan yeroo koronaan dhufu biyya kana keessatti teessi gochuudhumaafuu rakkisaa ture. Waasuma sana qorachuu beekuudhumaafuu rakkisaa ture. Biyya alaatti argamaa ture. San qorachuu miti amma iddoo adda addaatti giddugaleessa adda addaa babaay'atee meeshaaleen tokko tokko illee biyya keessatti illee oomishamu shaakaluu jechuudha. Amma wannuma yaaladhuma gama sanaan dhibeen akkasii yoo dhufe gara fuulduraatiif illee jechuudha. Gara fuulduraatiif illee dhibeen sun akkasii yoo dhufe dandamachuudhaaf wanni ijaarame waan gaariidha jechuudha. Carraa kun akkasitti taa'uu qofa miti rakkoo sana qofa fuuldura dhaabatanii rakkuma qofa lolaa osoo hin taane rakkoon kun immoo maal carraa kam qabaa jedhanii itti fayyadamuu irratti adda jechuudha wanta hojjetame jechuudha. Kanaaf danqaaleen qormaatileen hidha haaromsaa wajjin illee akkamitti akka deemame haala kana dura seenaa biyya kanaa keessatti hin baramneen dippiloomaasiin kana dura baramee fi kan hooggansa kanaan gaggeeffame garaagarummaa qaba. Bal'inaan yeroo biraa kaasuu hin dandeenya jechuudha.
hooggansi kana dura akkamitti akka dippiloomaasii illee hubatu, hariiroo illee dubbatu, negotiation illee akka inni hubatuu fi hooggansa ammaa kun akka inni hubate akka inni immoo taphate addaa jechuudha. Kanaaf qormaata guddaa ture. Qormaanni sun haala biyya keessaa wajjinis akkuma wal qabsiise rakkoo nagaa tasgabbii dhabsiisuu biyya kanaa fakkeenyaaf TPLF fi humnoonni baandaan TPLF wajjin hojjetan wajjin hidhi haaromsaa wal qabatee rakkoo akkamii uumuuf akka isaan qophaa'an beekamaadha jechuudha. Qormaata guddaadha sun. Qormaata guddaa silaa inumaayyuu ittiin kuffifnaa jedhanii isaan baay'ee caffaraa turan jechuudha. Garuu eessatti hojjetamuu qaba wanni kun? Dubbiinsaa iddoo kamitti hojjetamuu qaba? Iddoo kanatti hojjetame immoo inni humnumtas keessaa kunillee qaanawee manatti galuu danda'a. Kan jedhu tarsimmawaa haala ta'e ilaalame gama dippiloomaasiitiinis gama siyaasa biyya keessaniitis injifannoon akkaataa itti argamuu danda'u hojjetamee jechuudha. Akkaataan guutisa bishaan sana. Akkaataan guutisa bishaan sana baay'ee ciminni hooggansaa. Kalaqni hooggansaa hammam guddaa akka ta'e kan agarsiisuu fi rakkoolee kamiifuu qophaa'aa immoo akka ta'an of qopheessuu kan jiru hundi rakkooleen of qopheessanii rakkoo qophaa'uu jechuun rakkoo orma sana bira dhaabattee waan silaa sitti darbatamu sana atis deebisee darbachuu miti. Yoo sitti darbatame akkam gootee akka sitti deebi'ee sitti darbatamne yoo kun qaamni sun immoo injifatamu goota kan jedhu tarsimmaa haala ta'e ilaaluudhaan iddoo kanatti injifannoo guddaan argamuu danda'eera. Ammas qajeeltoo haala piraagmaatik ta'een deemuudhaan jechuudha. Haala piraagmaatik haalli silaa bakka tokko dhaabatanii qofa waan hunda furuuf yaaluu osoo hin taane bal'isanii ilaaluu waan sana. Sirnuma addunyaa keessatti waan sana fakkeenyaaf dippiloomaasii irratti illee bal'isanii ilaaluu dandeettii ofii immoo hammam fayyadamuu akka danda'an. Sirni addunyaa kun dhiibbaa sirraan gahaa beekamaadha. Garuu hammam dandeettii kee immoo birmadummaa biyya tokkoo eegsisuu irratti dandeettii kee kappaasitii hooggansi biyya tokkoo fayyadamu kamiyyuu jechuudha. Hammam fayyadamuu dandeenya kan jedhu sirriitti ilaalamee fayyadamee qajeeltowwan ida'amuutiin sun immoo injifannoon gama sanaan argame ammallee waan ni goonaa qofa otoo hin taane ni hiinaa otoo hin taane lakkii isin fayyaduuf goonayyuu waan kana isin miidhuun miti jedhamee sadarkaa dippiloomaasiitti illee wani deemamaa ture akkaataan hubannaan itti uumamaa ture jechuudha. Nuuf miti isinii fi isin nu lameenifu nu lameen fayyadamuu qabna nu lameen isinis nu gadi fayyadamuu qabdan jedhamee akkaataa sanaan akkaataan itti deemame dippiloomaasii tumsaatiin jechuudha. Ilaalcha sanaan amansiisuun danda'amuudhaan inni kaan wanni hooggansi bilchinaan hojjete akkuma jiru ta'e waan guddaadha. Kanaafuu akkaataa kanaan laalla jechuudha. Gara fuulduraatiif illee rakkoon kamiyyuu uumame hammam akka of qopheesse hooggansi illee hammam akka of qopheessu wanna akeeku jechuudha. Leenjiin kun hooggansi rakkoon kamiyyuu uumamuu mala. Addunyaan kun rakkoo irraa bilisa taatee hin jiraattu hammam hooggansi rakkoo tiraansfoormii godhee gara carraattis jijjiiree cehumsa ittiin mirkaneessuu akka danda'u kan irraa baratamu jechuudha. Bareedaadha. Badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuun kaayoo gooroo badhaadhinaati. Mee badhaadhinni kaayoo kana kaayeffatee gama hawaasaatiin, gama dinagdeetiin, gama dippiloomaasiitiin badhaadhina kan akkamiin galmaan gahettee yaadda? Baay'ee gaariidha. Egaa akkuma beekamu badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuudha. Kaayyoo gooroon badhaadhina hunda galeessa yeroo jennu badhaadhina akka gareettis garee hunda bu'uura godhate. Akka nama dhuunfaattis nama dhuunfaa sadarkaa adda addaa irra jiru giddu galeessa godhate fedhii adda addaa qabu fi rakkoo adda addaa qabu sana rakkoo isaa furanii rakkoo kamiyyuu lammiin rakkoo kamiyyuu qabu sadarkaa gareettis sadarkaa nama dhuunfaattis rakkoon isaa sirriitti ilaalamee qoratamee furmaanni haaluma rakkoo sanaatiin kennamuudhaan gama dinagdeetiin gama hawaasaatiin gama siyaasaatiin akkasumas immoo waliin jireenya biyya kun addunyaa keessatti biyyoota kaa wajjin qabdu irratti illee akkaataa sanaan hubatamee badhaadhinni hundaaf ta'u jechuudha. Kan garee tokko itti badhaadhee gareen kaan miidhamu. Kan namni dhuunfaa wayii fayyadamee kaan immoo miidhamu. Sababa waan ta'e hojjetuuf kan kaan miidhamu. Sababa immoo hojii biraa hojjetuuf inni kaan kan fayyadamu osoo hin taane hundumtuu waan hojjetuuf waan value add godhu waan badhaadhina biyya kanaa dabalu qabeenya biyya kanaa
leecalloo dabalu irratti waan namni hirmaatu hundumtuu akka fayyadamu akka hirmaatus immoo akka leecalloo horatus immoo akka kan godhu waan ta'eef badhaadhina hunda galeessaa jechuun dandeenya. Gama dinagdeetiin oguu ilaallu dinagdeen biyya kanaa walumaa galatti hanga yoonaa rakkoo biyya kanaaf bu'uura irraa fudhuu kan dadhabeef rakkoon sirnaa waan jiruu fi structural jechuudha. Cabeessa sirnaati. Cabeessa sirnaa yeroo jennu structural failure jira jechuudha. Structural failure jechuun sektarii tokko hojjetee sektarii kaan waan dideef osoo hin taane walumaa galatti akka waliigalaatti yeroo soo fudhatte yeroo dheeraa keessa waan ijaaramee dhufe waan silaa warra tuttuulamee rakkoo warra tuttuulamee akka sirnaatti jirutu gama dinagdeetiin jijjiiramni guddaan biyya kana keessatti akka hin dhufne godhe jechuudha. Kana kun beekamuu qaba. Kun erga beekame cabinsi sirnaa kun erga beekame tarsimmoon badhaadhina dinagdeetti mirkaneessinu badhaadhina dinagdee ammallee badhaadhina dinagdee damdaneessa ta'e tarsimmoo sana hordofuudhaan jechuudha. Damdameessa jechuun maali? Seektara industirii, seektara tajaajilaa, seektara qonnaa, seektara maal jedhamee akkasitti adda baasanii isa tokko xiyyeeffannaa addaa kennanii isa kaan immoo xiyyeeffannaatti kennuu dhiisanii osoo hin taane hundaafuu xiyyeeffannaa kennuudhaan hundi immoo akka waltumsu inni gam tokkotti gama seektara industirii jiruu fi gama seektara qonnaa jiru akka waltumsee walitti hidhatee dinagdeen fooyya'insi dinagdee sirriitti uumamu gochuudha. Kanaafuu gama kanaan dinagdee damdaneessa ta'e jechuudha. Tarsimmoon badhaadhina dinagdee mirkaneessuu barbaadu dinagdee damdaneessa ta'e tarsimmoo sana hordofuudha. Tarsimmoo dinagdee damdaneessa jedhu yookiin maltii seektiraal istiraatiijii jechuudha. Maltii seektiraal istiraatiijii jechuudha. Seektira tokko qofa hin taane kaan hundumaa xiyyeeffannaatti kennuudhaan akkuma immoo bakka deeggarsi barbaachisuuf deeggarsa kennu. Bakka immoo ofiisaa dorgomuu danda'utti akka dorgomu haala mijeessuufi. Fakkeenyaaf qonna irratti deeggarsi hin barbaachisa. Itti fayyadamuu qonnaan bultoonni lafa qaban irratti fayyadamuu qabu. Dandeettii isaanii ijaaramuu qaba jechuudha. Ofuma isaa achuma irratti akka dorgomaniif akka dorgomaa ta'aniif dursi lafuma kaaniin dorgoman deeggarsi barbaachisaadha. Deeggarsa irratti illee xiyyeeffatanii waan isaan silaa ittiin naannoo sanatti dinagdeedhaan ijaaraman gochuu irratti hojjechuudha jechuudha. Tarsimmoon kuni gama siyaasaatiin illee waliigaltee biyyaalessaa fiduu irratti waliigaltee biyyaalessaa fiduun akkaataatti silaa badhaadhinni dinagdee badhaadhinni siyaasaatti mirkanaa'u jechuudha. Waliigaltee biyyaalessaa waan hunda irratti fiduun ulfaataa ta'ullee waan bu'uuraa silaa biyya kana tokko taatee akka itti fuftu waan kaleessa illee wajjin hojjetanii immoo tarii inni kaan caala fudhatillee waliigaltee irratti uumuudhaan waan bu'uuraa biyyi kun akka sabaa akka biyya sabdaneessa taatetti immoo tokko taatee itti fuftu gochuu irratti namni hunduu waa'ee biyya kanaa jireenya biyya kanaa itti fufinsa biyya kanaa yaaddoo akka hin qabaane abdii akka qabaatu gochuu irratti waliigalteen dhimmoota bu'uura ta'an irratti barbaachisaadha jechuudha. Dhimmoota bu'uura ta'an irratti waliigalteen akka dhufuuf dimokiraasii ijaaruun barbaachisaadha. Dhaabbilee dimokiraasii ijaaruun barbaachisaadha keessaayyuu jechuudha. Sirni dimokiraasii ijaaramuu qaba. Dhaabbileen dimokiraasii ijaaramuu qaban jechuudha. Dhaabbileen baay'een ijaaramuu qabanii keessaayyuu dhaabbileen dimokiraasii immoo murteessoo waan ta'aniif dhaabbilee ijaaruudhaan jechuudha. Badhaadhinni siyaasaa dhaabbilee dimokiraasii ijaaruudhaan. Bulchiinsuma namni tokko hojjetu hin taane dhaabbileen akka ofii isaanii hojjetan yoo namaan osoo hin taane instituushiniin akka hoogganaman dhaabbileen akka hoogganaman gochuudhaan waan silaa garaagarummaan jirullee achi keessatti akka adirees ta'u tokkummaan jirullee achi keessatti artikuleet taa'ee akka ta'u dhaabbilee ijaaruudhaan badhaadhinni dinagdee mirgi nama dhuunfaa mirgi garee federaalummaan yookiin immoo federaalizimii jechuun dandeenya federaalummaan kunillee achi keessatti akka taa'u jechuudha. Instituushiniin ijaaraman san keessatti instituushiniin bifa kanaan akka ijaaraman gochuun ni danda'ama. Xabi siyaasaallee aadaan siyaasaallee achi keessatti aadaa siyaasaa dimokiraatawaa ta'e akka ijaaramu instituushinii ijaaruun murteessaa waan ta'eef gama kanaan badhaadhinni siyaasaa akka mirkanaa'u gochuun ni danda'ama. Duudhaan badhaadhinni qabu tokko isa kana jechuudha. Inni kabira akkuma beekamu hariiroon biyyi kun biyyoota kaa wajjin biyyoota ollaas biyyoota akkuma waliigalaatti sadarkaa idil addunyaa jira wajjin gootu dantaa biyyaa irratti kan hundaa'udha. Dantaa biyya kanaa irratti kan hundaa'udha. Akkasumas immoo
lammiiwwan kabaja lammiiwwan irrattis immoo kan hundaa'u jechuudha. Dantaa biyyaa irratti hundaa yeroo jennu garuu tumsi barbaachisaadha jechuudha. Waan biyya kanaa fakkeenyaaf amma jijjiirama gama dinagdeetiin siyaasaatiin fiduuf hojjechaa jirru kana keessatti illee tumsi biyyoota kaanii tumsi biyyoota ollaa nu barbaachisa. Nagaan jiraachuun biyyoota ollaa barbaachisaa ta'uu danda'a. Nullee waan biyyoota ollaatiif tumsinu waan isaan fayyadu waan nuti immoo waan gooneef hin miidhamne yoo ta'e tumsi barbaachisaadha. Sadarkaa sanatti tumsaan obbolummaan kun achi keessatti illee ni calaqqisa jechuudha. Obbolummaan paartiin badhaadhinaa akka duudhatti qabatee jiru biyyoota ollaa wajjin jiraachuu keessatti illee ni calaqqisaa jechuudha. Obbolummaa kan jedhamu kun akka biyya keessattis sadarkaanuma nama dhuunfaatti aniifate obbolummaadhaan akkamitti wajjin jiraanna akkamitti ol hubanna akkamitti tokko rakkoo isa biraa hubata akka sabaattis akkasumatti akka biyyaattis immoo akkasumatti sadarkaa sanaan hubannee ollaa wajjin biyyoota kaan wajjin illee sadarkaa idil addunyaa irrattis faayidaa fayyadamuu danda'u piraagmaatikaalii faayidaa biyya kaanirraa nu dhufu haala piraagmaatik ta'een fayyadamnee badhaadhina biyya kanaa mirkaneessuu irratti xiyyeeffata jechuudha. Tole yaada bal'istee kaastee egaa qophiin nuti adda soora kanarra qabannee dhiyaannee kanumaan raawwannaati yeroo biraa qophii biraatti akka walitti deebinullee addii qannaati keessummaa kenna taatee adda waan nuu sortee fi horii bulii deebanii ulfaadhu. Galatooma. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa qophiin soraa teenna taadhaa taqabannee dhiyaanne tun tanumaan obbaate qophii biraatii egaa walitti deebinutti aagaa fi badhaadha kanarra tura. Horaa bulaa.